kun Big Booleedha. Kun Amazon, kuni Alibaba jedhama jechuudha. Kaampaaniiwwan kuni garaagarummaan isaanii waa takka qofa irratti. Waa takkittiin Amazon Alibabaan warra dura hundaa'e. Garuu Big Booleen amma hundaa'e. Hojii isaanii ammoo online marketiidha. Gurgurtaa yookaan bittaa gara onlinaatiin internetaatiin adeemsifamtu jechuudha. Kanaaf hordoftoota koo jajjaalatamoo akkam nagaa fayyaa qabdanii isiniin jechaa arraan tana waniin ani dubbachuu deemu waa'ee Big Booleetii fi kaampaaniiwwan gurguddaa lamaan addunyaa tanaa jechuudha. Isa internetaan takkaayuu gabayaa isaa onlinaan bittaaf gurgurtaa gaggeessuu jechuudha. Alibaba fi Amazon irraa hin dubbadhaa jechuudha. Kanaaf amma dhuma sagantaan naa waliin turu isiniin jechaa warroottan chaanala kiyyaa paaraa taatan akka dhuftaniin subscribe godhaa please like hin dagatina. Wanni isin jechuu dhufe Oromoo Itoophiyaatti biyya teenya sanitti jechuudha. Big Boolee aappiin jedhamu hundaa'ee jira jechuudha. Aappii kana garuutu ijoollee Oromootiin dhalattoota Oromootiin hundaa'ee gurgurtaa onlineaati internetaati jechuudha. Wantoota barbaadde geessitee irra gurgurachuu dandeessa, wantoota barbaadde ammoo irraa bitachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf Oromoo Big Boolee jabeessaa guddifadha. Kaampaanii amma lafaa ka'u baay'ee uummata keenyaaf murteessaati. Jabeeffadha, guddifadha. Isin silama beektaa akka jarri isiniin juusan zarinyummaan beektanii wanni kun ammoo keessanii jabeeffadha akka isinii guddatu jechuudha. Anamma wanni irraa dubbachuu dhufe Big Booleen dhaloota haaraadha. Big Booleen market online Itoophiyaa keessatti akkasuma mallee uummata Itoophiyaatii fi uummata Oromoo ilaallatu jechuudha. Kanaaf kaampaanii keessan jabeessaa. Kaampaaniin kun jechuudha ilmaan Oromootiin, ijoollee Oromootiin kan hundaa'e gara Play Store deemtanii buufachuudha dandeessan waan barbaadan hunda achi geessitanii gurgurachuu achirraa bitachuu dandeessan jechuudha. Big Boole irratti ammaan tana gurgurtaan kan dhiyaachaa jiru gara birrii miliyoona 100 fi miliyoona 800 jechuudha. Gurgurtaan ammaan tana irratti dhiyeeffachaa jiran jechuudha. Daldaltoonni biyya teenya. Kanaafiyyuu waan kana keessaa Oromoon akka qooda harkatu waan kana jabeeffadha. Wanni kun biizinesa Oromooti. Biizina biyya teenyaaf fayyadu, biizinesa uummata Oromootiif barbaachisaadhaati. Jabeeffadhaa guddifadhaa isiniin jecha bara 1996 hundeeffame. Kaampaanii kana namni hundeessee Jeff Bezos jedhama. Lammii biyya Ameerikaati. Erga hundeeffamee arraan tana kaampaanichi kun waggaa 30 jalatti dhiyaatee jira jechuudha. Kaampaaniin kun abbaan kaampaanii kanaa arraan tana wanni inni kaampaanicha kana irraa argate eegala akkaataa itti hundaa'uun isiniif hime wanni inni arraan tana qabu addunyaa tanarraa tujjaara sadarkaa tokkoffaarra jiru jechuudha. Biliyaardeera jechuudha. Biliyaardeera addunyaa tanarraa sadarkaa tokkoffaa irra jiru. Maalirraa ka'e? Gurgurtaa onlaayinii. Akkamitti hundeesse dargaggummaa isaatti kaampaanii kana mana isaa keessatti hundeesse. Erga hundeesse booda yeroo muraasa ture osoo waggaan ga'initti fuudhee jechuudha. Achumaan yaalii cimaa godhee qabeenya kana arraan tana gurgurtaa Ameerikaa keessaa bahee addunyaa guutuu irratti jechuudha. Gurgurtaa onlaayinaan dhuunfatee jira jechuudha. Inni arraan tana doolaara biliyoona 191 qabaachuudhaan addunyaa teenya irraa nama sadarkaa tokkoffaa irra jiru. Jeff Bezos jechuudha. Jack Ma ammoo jechuudha kaampaanii Alibabaadhaa bara 1999 hundeesse. Innillee lammii Chaayinaati. Kaampaaniin kunillee Chaayinuma keessatti kan hundaa'e garuutu gurgurtaa onlaayinaa addunyaa guutuu irratti gaggeesse jechuudha. Jack Ma duraan doolaara biliyoona 60 qabaachuu ture jechuudha. Kuusaan inni qabeenyi inni qabu walumaa galatti gara doolaara biliyoona 60 amma xiqqishoo waan mootummaa Chaayinaati wajjin xiqqoo akka walleetti garuutu gara doolaara biliyoona 10 akkana khasaara jira. Ammaan tana garuu doolaara biliyoona 47 qabaachuudhaan addunyaa keessatti nama sadarkaa guddaa qabu jechuudha. Okay.
suuqni onlaayinaa maali? Takkaahuu gurgurtaan onlaayinaa, bittaan onlaayinaa maali? Bittaan onlaayinaa bakka jirtu konkolaataas qabadhu, manaas gurguruu barbaadi, waan feetee gurguruu barbaadi jechuudha. Wanta kana warroottan gartee gurgurtaa onlaayinaa gaggeessu kana wajjin walii galtee isaaniif dhiyeessitee isaan ammoo gara aappii isaanii takkaa'uu gara gartee weebsaayitii isaanii si ol fuudhanii siif beeksisan abbaan sirraa bitachuu barbaadu garuutu achiin dhufee bilbila keetii wajjin achirra kaanisan achiin dhufee sirraa bitachuu danda'a jechuudha. Yoonii fi isaanirraa bitachuu barbaadde hoo kallattiidhaan mana kee teessee lookeeshina kee ergitee fi bakka jirtu itti meeshaan keessii dhufuu danda'a tiraanspoortii qofa kafalte jechuudha. Kanaaf gurgurtaan onlaayinaa biyya teenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee gaariidhas. Kanaaf biigbooleen ammaan tana waan kana hojjetee qilleensa Itoophiyaa irratti. Kanaafiyyuu biigboolee guddisaa, jabeessaa, itti gurguradhaa, irraa bitadhaa. Wantoota isin barbaachisu hundaa'uu achi geeffadhaa. Wantoota isin barbaachisu hundaa'uu achirraa fidadhaa. Kanaafiyyuu wanta kana akka waan keessanitti. Siifis anaafis biigbooleen murteessaadha. Maaliif naan jedhi? Dadhabbii ta'e hir'isa. Qisaasummaa horii kee hir'isa. Oteessii gabaabsa. Qabeenya keessiif qusata. Dadhabbii kee ammoo dadhabbii irraa si hambisa jechuudha. Kanaafiyyuu biigbooleen Oromoof murteessaa, Itoophiyaaf murteessaa. Biigboolee guddisuun ammoo teessan. Kanaaf waan keessan qabadhaa. Uummata miliyoona 50 taanee wanta kana irraa baqachuun nu hin barbaachisu jechuudha. Kanaafiyyuu xiqqoo qabdaniin irraa bitadhaa, xiqqoo qabdan itti geessaa, beeksifadhaa, irratti gurguradhaa. Kanaaf hordoftoota koo ani wantiin jechuudha dhufe kanuma yoo nefi rabbiin jee gara fuulduraatti wantoota barbaachisaa ta'e irratti jechuudha. Wanti kun ammaan tana biigboolee kanaaf ispoonsarri jaban gara peejii feesbuukaatiin shimeemaani tarii waan kana isaaniitu hundeessita. Wanni kun kan Oromoo ta'uu ammoo ani gara fuulduraatti isiniif mirkaneessa yoo nefi rabbiin jee yoo nefi haalli naaf mijate. Kanaafiyyuu ammoo as irratti jechuudha. As irratti wantoota addunyaa tana irraa jechuudha. Uummata keenya gurra buusuun barbaachisu wanta ni jira jee amanu, wanta isin barbaachisa jee amanu, isinii fidee gurra keessaniin isin gahuudhaaf ani qophiidha. Chaanala kiyya kana jabeeffadhaa, sabiskiraayib godhaa warri haaraa taatan akkasuma yaada keessanii nu jajjabeessaadha. Nagaan naaf dura amma qophii biraatiin walitti deebinutti jechuudha.